Ijoolleen tun ijoollee dhalootaa naannoo takkaatii miti. Kutaalee Oromiyaa hunda. Mootummaan naannoo Oromiyaatis haa ta'u aktiivistoonnis miidiyaaleen gurguddaan akka barbaachisaa ta'etti sagaleen taaneef. Jidduutti sagaleen taa'amee turee fi yeroo sagaleen taa'amuuf murtiin du'aa irraa dhaabbattee turte sagalee paawara goonaan lammaffaa immoo torbaan kana keessa murtii du'aa irra murteessaniiti ijoollee nama 45 ilmaan Sikoomandoo, ilmaan Harargee, ilmaan Walloo, ilmaan Jimmaatii fi ilmaan Shawaafaa nuufetti keessa jira. Ijoollee nama 45 murtii du'aatii eeggataa barbaachisaa yoo ta'e illee sirkii isaanii harkaa qabna isin dhageessisuu dandeenya. Namoota kanaas dhaabbata mirga dhala namaa adda addaa wajjin waliin galuudhaan akkamitti ijoollee tanaaf sagalee taana. Biyya alaa kana keessatti heddummaannee akka galaba deddeemurra sagalee namaa ta'u. Lubbuu ijoollee tanaa haa baraaruu ja'a hawaasa bal'aa biyya keessaa biyya alaa waamichaan isinii godha. Lubbuu nama takkaa durarraa oolchuu kan rabbitti illee filatamaa waan ta'eef arra anaa fi isin hundi keenyaa'u biyya kana jirra dimokiraasiin jirra. Obboleen keenya yoo nuti akka ilmaan Oromootti waliif hin haadhoofne eenyu waliif haadhoota. Yoo nuti waliif sagaleen taane eenyu waliif haadhoota. Kanaaf hawaasa bal'aa dabalatee obboleessa keenya Jawaar dabalatee illee waamicha atis mataa keetillee karaa dhaabbata mirga dhala namaatiin ijoollee tanaan sagalee taatee fi atillee gama rabbitti kan ilma namaatiif hin dalagin kan rabbitti illee hamaa asirra deemu jira hamaa kanarratti illee rabbitti cayaasii ta'an ja'a tokko kana inni lammaffaa waa'ee gandummaati. Inni lammaffaa waa'ee gandummaati. Gandummaa tana keessa yeroo dubbachuu barbaadu manguddoo qabsoo nu dura turte warra arraas lubbuudhaan as keessa nu keessa jiran hundaa galateeffachuun barbaadu. Maaliif bara isaan umrii dargaggummaa akka keenyaa kana gandummaa nu ture. Arrallee nu keessa jiranii karaa isaan nuusaa kan dhiifneeti karaa naggaadeen siyaasaa nuusaati. Karaa gandummaa keessa deemnee jirra. Yaa jara keenyaaf haalaan bakka deemnutti qophii qopheessu hundaa'u kutaalee ilmaan Oromoo hundaa'u walitti fidanii qophii qopheessu. Akka Oromummaatti hojjaa dhaabbachuu bakka isteetii irrattis haa ta'u bakka hundaatu namni ganda hundaa yoo wal keessatti argame tokkummaa keenyaaf illee gaarii wanni kun miidhee kan dabra waa'ee gandummaa bakka hundaa'u dhaabbachuu qaba. Walgahii amma booda godhatullee Jawaar ifaa ifattiin sitti himaa ilataa naannoo takkaa qofa hin godhatiin. Ati Oromoo guutuudhaati arra durallee Jawaar marfamee gaafa jaaniin kutaa Oromiyaa guutuu sitti hirmate malee kutaa tokko qofaa miti. Dhimma kana akka obboleessattiin siidhaama dhimma kanaan dubbachuu barbaadu. Gaafiin sadaffaa moo namoonni ani nama siyaasaatti ijoollummaan siyaasaa keessatti guddadhee ABO na guddise. Waa'ee siyaasaa ni hubadha. Ilaalchi amma waliin jiru ilaalchi Itoophiyaanummaa fi Oromummaati. Ilaalchi Itoophiyaanummaa kana dhugaa waan ati daleetes haqa keessiif hin dubbadha. Si dura namni Itoophiyaa beejaamtu akka bineensa laalaa ture Itoophiyaanummaa dhalaa siif fudhachiise. Herreeduun isaa Itoophiyaanummaa akka bineensa laaluu dhaabee jira. Kana siif hin kaaya. Garuu Itoophiyaan tuni bu'uureffamni isaatu dhiiga hayyoota Oromoo ajjeesuudhaan. Atis dheeytee Hayilee Fidaa osoo bara sana seenaa isaa yoo dubbiftee dhaabbatu Itoophiyaanummaa irraa osoo jaanii lubbuu dhabe. Jeneraal Taaddasaa Birruu ministeera biyyattii ta'eeti hammeenya Itoophiyaanummaa kana harkee qabsoo mooraa Oromoo dabalame. Atis akka ilma Oromoo tokkotti Itoophiyaanummaan sun waan lubbuullee si qabachiifti si qofaa miti. Nama si jala deemullee lubbuu qabachiifti. Kaampii Itoophiyaanummaa keessa Oromiyaa keessatti as deebi'iin siin jaa. Tokko lammaffaa kaampiin Itoophiyaan tuni nuti fi Itoophiyaan Oromoo wajjin dirree lola irratti wal baranne dirree lola irratti wal gaggeessina. Dirree karaa qalamaatiin wal gaggeessinaa sana sammuu sana keessaa kan itti yaaduu qabda. Karaa qalamaatiin jaarraa abbaa gadaa waaqoo guutuu dhaamsiisaan jaanuuf gahaadha. Nama biraa ilaalachuun nu barbaachisu. Kanaa jechaafuu dhimma kanallee akka ilma Oromootiin si ilaala siyaasaa dubbannu keessatti illee waa'ee gandummaa akka baafannuu si naama galatoomaa ulfaadhaa. Yaadaan wal waqaruu wal falmuun karaa kanaa miti karaa kanaa sirri jecha kanaa miti jecha kanaa sirri jedhanii wal mormuun rakkoon qabu. Garuu teenyee waliin waqarru deemaati dalagaat wal falminaa jechuudha. Kanaaf san hedduu yaaddeenaa itti deemnaa kophaan deeminaa kayyattu kophaan deemin kayyattaniif an takkaa kophaa ta'een beeku hoggaan dhaladhuus ijoollee hedduu wajjin dhaladhe amma immoo miliyoonota wajjin deemaa jira. Warri Jawaar kophaa deemaa jee naa yaaddoftanis yaada gaarii yaadurraa akka kaatannaa gala. Warri kophaa deemaa jee tuffataus warra isaan duraatirraa haa beeku. Takkaa kophaa deemeen beeku yaada ummataatiin hin deema ummata wajjin hin deema. Kaleessa fa'a xiqqa turre har'a sirna keessaas sirna alaayis biyya keessaas biyya alaayis
hojii dippiloomaatiis bal'ootti dalaineeti deemaa jirraa sun hedduu isin yaachisini jabaannee deemna waan hedduu miidiyaadhaan dubbachuu waan hin taaneef keessa abboota keessa wajjinis hoogganasa keessan waan haasanii jira waan hojjetamaa jiru jira san hedduu yaaddayna ta dhimma ilmaan Oromoo suuti waan hedduu nama gaddisiisu biyyoota Arabaa kana keessa namni Oromoo qofti gara miliyoona olii jira ka Itoophiyaa kaa waggaa walitti dabalamu probably miliyoona 2-3 ta'uu danda'a. Ka mana hidhaa keessa cinqamu qofa osoo hin ta'in kammaan dalaguu sadarkaa gabrummaarra jira bakka hedduutti. Kana ka mudate waa lamarraayi. Tokkoffaa ijoolleen tuni hoggaa gara biyyoota sanii ergaman leenjii gahaa hin kennamuuf. Afaan Arabaa barachuudha qaban ture dandeettii skills ogummaa qabaachuu qaban turan. Ijoolleen tun osoo leenjiin osoo hin qophaa'in kana dallaalli karaa adda addaatiin erguu hin baanu kan ministeerummaan ergaa jiru ijoollee tana mirga isaanii osoo hin barsiisin dandeettii osoo hin uuminiif afaan osoo hin barsiisin waan erganiif biyya sanitti sadarkaa gabraatti jiran. Lammiilee biyyoota adda addaatiin biyyoota Arabaa kana keessa dalaga. Isaan keessaa kaffaltii gadaanaa kan argatu miidhaan hamaan kan raga'u lammiilee Itoophiyaati jechuudha. Tokko erguu irratti wanni jiru jijjiiramuu danda'uu qaba. Deengaddaas bika tokkotti haasa'aatiin ture. Nuti humna namaa ekspoort godhuun dirqama nuuf. Garuu humni namaa nuti ekspoort goonu sun ka kwaalitii takkaahuu qulqulliin isaa cimaa ta'e dandeettii afaanii kan qabu dandeettii ogummaa kan qabu ta'uu danda'uudha qaba jechuudha. Gaafa akkas ta'e achitti mirgi isaanii kabajamaaf kaffaltiin kafalamuuf illee wayyata. Rakkoon lammataa hojii gara ministeera hajaa alaatii fi embaasiitiin laafachuudhaati. Warri biyyoota Arabaa jiraatan ni beeytanii sadarkaa olaanaatti warri kafalamuu warra Filiippiinsii fi Indooneeziyaadhaati. Jarri kun embaasiiwwan isaanii Suudiis ta'ee Kuweetis bakka biraa jiran hojiin isaanii nambar 1 mirga hojjettoota kanaa kabachiisuudha. Jarana wanni mootummaan mirga hojjettoota kanaa kabachiisuu qabuuf doolaara isaantu fida. Amma doolaara biyya alaatii galu jaan kana kasin ergitan xiqqa ka Ameerikaa irraa ergamus xiqqa dachaan hedduun ka biyya Arabaatii dhufu kana beektanii doolaarri guddaan Itoophiyaa dhufu ka bunaatiis ka caalu ka gargaarsa faranjiitiis ka caalu ka isin ergitanis ka caalu dachaa hedduudhaan maallaqa ijoolleen tuni biyyoota Arabaa keessatti dha jechuudha. Mootummaan kuni ka lubbuun keessa jirtuun maallaqa ijoolleen tun gara biyyaa maatii isiitiif ergituun mootummaan irraa fayyadamaa jira ijoollee sanarraa. Mirga ijoollee sanaa kabachiisee maallaqni isaan argatan galiin isaan argatan akka wayyaa'u gochuun faayiduma mootummaa kanaati jechuudha. Gaafa dura gallisan gaafa Dr. Roqnaan ministeera hajaa alaa ture yaalii goggodamaa ture leencollee gaafa achi ture hanga tokko yaalaa ture. Garuu qajeelfamni sirriin rakkoon jiru Itoophiyaan yeroo ammaatti tarsiimoo fi imaammata hajaa alaa akka hin qabne beektanii Itoophiyaa has no foreign policy. Ijuu dunuunfatanii oofuu jiran. Ambaasadoota hoggaa yaaman gaqqabaniiti beekun bilisnichi kararra ijaaran kana agarsiisanii torbaan 2 turisanii ergan. Ambaasadoonni nu achi ergan gargaartonni achi ergan ka afaan beekan ka aadaa beekan ka seera biyya sanii beekan ka uummata biyya sanii wajjin dalaguu danda'an. Hojiin ambaasadara Suudii jiru takkaa'u Kuweet jiru takkaa'u Beeruut jiru bakka adda addaa jiru nambar 1 ka ta'uu qabu mirga ijoollee kanaati jechuudha. Sani asitti yoo anis isinis hamma dandeenyetti dhageettii qabnuun kara qabnuun waan dandeenyu lubbuu ijoollee kanaa baraaruu fi warra kaanis gargaaruudhaaf waan dandeenyu ni goona. Gurbaan na gaafatte sun gara oflaayiniitiin naquun namiitti odeeffannoo ol jijjiirree waan ajjatamuu qabu waliin mari'annaa jechuudha. Gaafiin biraa ilaalcha Itoophiyummaa fi ilaalcha Oromoo dhiiroo ani irratti bulisitti illee kijibu. Itoophiyaa fi Oromoo waliif haallaa turanii amma araaramuun dirqama. Wali araarsuu qabna. Itoophiyaan ka Oromummaas, Amaarummaas, Tigrummaas, Somaalummaas, Walaayitummaas keessa calaqqisiiftu akka taatu godhuun dirqama. Adda adda deemuun nama tokkoof illee hin fayyadu. Adda deemuun illee hin dandeenyu wali araarsuun dirqama. Haana fudhadhaa yoo hadhaa ishuu kanarra buusaa dirqama kun. This is a must. Wanni akkasitti hin danda'amu kun. An waan isinii ta'uun isinitti waan isin gammachiisu miti. Ani
entertainer yookiin bashannansiisaa keessanii midhaan hoogganaa keessanii. Hoogganaan waan uummataa ta'u dubbata. Waan uummataa ta'u dalaga malee waan uummata harka dhooyisiisu takkaa'u ziis goosisu san hin barbaadu. Wanni Oromoodhaa ta'u uummata keenyaa ta'u waan ammarra keenyaa qabachuu miidhaan maqaa Itoophiyaatiin nurrattis maaliin jechuun jira jituu kana. Akkuma kalees maqaa Itoophiyaatiin nuti miidhamaa jirru har'a ijoolleen nuti amma warra baafne maqaa Itoophiyaatiin saba biraa miidhaa jiran. Kun jibba farra Oromoo akkuma kalee nuti maaliif bara Itoophiyaa bara haraam nuti taateeti miti. Takka Baaybilii takka Quraanni haraam nuti hin goone. Miidhaa maqaa Itoophiyaatiin nurra gahaa tureetitu Itoophiyaan nu jibbisiise. Har'a maqaa Itoophiyaatiin miidhaa saboota adda addaa irra gahu Itoophiyaa osoo hin ta'in Oromoon akka jibbamu godhaa jira jechuudha. Kanaaf har'a Amaaraaf kan falmuu qabu, Tigraayif kan falmuu qabu, Somaaleef, Walaayitaaf kan falmuu qabu adda durummaan Oromoodha. Ifiif jecha jechuudha. Kanaaf Itoophiyaa fi Oromummaa walii araarsaa eenyummaan biyyoolessaa sabdaneessummaa biyyattii kan calaqqisiisu akka ta'u saboonni immoo keessatti eenyummaa isaanii kabajamee fi wal kabajanii walii beekanii walqixxummaadhaan akka jiraatan gochuun barbaachisaa ta'a jechuudha. Waan onnee nama tuqu dubbate mucaan waa'ee shirkaa dubbate sun rakkoon uummataa ta mootummaan jehuusaati yeddu walii si jeemi awwaaniin beekuu fi ragaan qabu osoo nama si dhiime biyyaa gubata. Waan namni keenya keessa jiru Salaaletti waan namni keenya keessa jiru Wallagga Bahaatti waan namni keenya keessa jiru Gujiitti waan namni keenya keessa jiru Arsii Bahaatti Arsii Lixaatitti Shawaa Bahaatitti wallahi namni Oromoodhaa namni biyya sanii akka ammaa kana takkaa dararamee salphatee hin beeku. Kuni ijoollee ammaan gora jirtu waan mormuufi miti. It's a fact. Mee keessattuu warri biyya alaarraa biyya san dhayitan abbaa feetan deeggara mootummaa deeggara yoo barbaaddan garuu Finfinneef Adaamaaf dirree dhawaa teessanii hin deeggarina. Yoo sodaattan miilaan Adaamaadhaa bahu sodaateeti Adaamaa ta'ee mootummaa faarsa kijibaan. Boosan dhaquu hin danda'u banni kijibaa. Sodaree dhaquu hin danda'u. Gabba'uu hin danda'u. Maaliif? Tokkootu takka milishaatu miila isa cabsa takka qacaakkaatu harkisee fuudhee deeman. Namni keenya dur gabroomaa ture. Hidhamaa ture. Bayee garuu nu magala ture. Arra bayee hoggaa galu bar. Salphinni irra ga'u. Akka fedhan cabaqan akka fedhan tuman. Sangaarraa qalatan sangaarraa gurguratan. Wanni dubbachaa jiruufis salphinni kuni keessattuu zamana Oromoon biyya bulchitutti ta'uunsaa qaaniidha jechuudha itti qaanfachuudha qabna. Itti qaanfachuudha qabna jechuudha. Kanammoo jijjiiruudhaaf saba hundarraa kaasuudhaaf. Laal lolli kuni Oromiyaatti eegala Tigree dhaqee Amaara ga'e amma Somaalittis gaffachaa jira. Kanaaf